Makin dari Sheikh Asyifa. Amile. Badasa gratis apa? Badasa ni kun surprise ida. Surprise ni sinin jenne kan Oromoon wal galatoonfachuu jalqabu qabdi jenneefi ammas badasa ni kun keeka doolaara 10,000tu qophaa'ee jira. Hamilee laagellaafi obbo Baqqala Garbaa galatoomaa jechuun itti jiranii waldaansi soomandoo badhaasni isaan godhan isaan madaalaa boqqoqaane aadaat wal badhaasuudhaan akka Oromoo jalqabduu fakkeenya waan ta'uu qabu jedhamee xiyyaadha. Obbo Baqqeen wanni jedhan yoo jiraateef dhaamsi uummata Oromootiif har'a guyyaa akkasii koomandootii achuma keessa kaawwaniif illee yaada marfatanii isaan wadhiisa. Akkam jirtu? Ani har'a waan tokko qofaaf inni qophaa'ee dhufe yeroo hundumaa waa'ee siyaasaa qofa haasofnaa har'a garuu nyaata affeeramtaniitu jennaan guyyaa guutuu homaa nyaannee akkasumas garaa koo qulqulleeffadhee hamma barbaadu nyaadha jedheen dhufee garuu hin quufne waan nyaatan eeges immoo xiqqoo kana miti ani marqaa arsiisan isa nyaadhan seene baay'ee marqaa barbaadeen ture maaliif yeroo mana hidhaa turre marqaa nuu fidanii nu waleeffachiisanii guyyaatti yoo ta'u baate guyyaa lamatti guyyaa sadiitti marqaa nyaanna ture egaa dhufnee immoo xinnoo marqaa kana dhabneerra kanaaf anis nyaadha seen dhufe garuu nyaata gaarii nu dhiyeessitanii galatoomaa fayyaa ta'an siniin jechuun barbaade. Dhuguma gaafa sana bagandu hin hafne namoota har'a waliin agarru turre uummata gaggaarii akkasii uummata miidhagaa akkasii waliin agarru turre garuu rabbi waan sana hundumaa baga nu baraaree baga ijaan wal agarree fayyaa ta'a galatoomaa siniin jedhe. Akka kanatti deebinee argamuu keenyaaf qabsoo guddaa gootanii yeroo nuyi nyaata lagannee karaa hundumaatiin akka nu hordofaa turtan quba qabna. Egaa waanis waan isin gochaa jirtan uuma beekna. Waan keessanii warra isin jaallatu birattis warra isin jibbu birattis beekamaadha. Uummata jabaadha. Tokkummaan keessan nama hawwisiisaa. Jabinni keessan baay'ee nama jabeessaa. Jabinni keessan Oromoofis jabina. Oromoon miidhagee gaafa argamu. Oromoon miidhagee gaafa argamu hundumatu wajjin miidhaga. Namni tokko kufee ilaallu kun Oromoodhaan nama daalachaa, dadhabaa, fokkisaa, nama of gate, nama hojiin hojjenne, nama maal hin taane tokko yeroo argan kun Oromoodha jedhanii Oromoomatu wajjin hin qaanaa'u, Oromoomatu waliin salphata. Isin garuu Oromoo boonsitu dhuguma bifa keessaniin gaafa isin ilaalan hin boonsitu. Kana jabaadhaan itti fufaa Oromoodhaaf fakkeenya ta'a. Akkuma sila jettan immoo tokkummaa Oromootiif akkuma jalqabdan kanaan ifaa ja'a dadhabaa wal gargaaraa wal tumsaa akkuma Dr. Hussein dubbate manatti deebi'anii waliin haasa'uu waliin mari'achuu baruun gaariidha. Oromoon kun saba guddaadha. Sabi guddaan wal dhaba. Saba guddaa keessa nama hamaa hedduutu jira. Nama gaggaariinis immoo hedduutu jira akkuma kana. Kanaaf namoota warra hamoo sana hin ilaalina. Namoota gaggaarii ilaalaa. Waan gochuu dandeessan godhaa isin. Tokkummaa saba keessaniif carraaqa. Maa tokko ta'uu didis jettaniis immoo baay'isanii hin cinqamina. Cinqiin barbaachisu. Saba guddaan akkuma kanadha. Amaluma isaati. Walitti bu'aa wal jaallata. Waan tokko ta'utti tokko ta'a waan ammatu waan hamaan dhufe immoo isinumatu walitti birmata. Isinumatu waliin lola. Kana yeroo baay'ee agarreerra. Seenaa keessattis agarreerra. Umurii keenya keessattis agarreerra. Kanaatiif gara fuulduraattis arguutiif jira.
Kanaatiif amma namoonni tokko tokko yeroo baay'ee yeroo namoonni ka'anii gamaa gamana waa walitti daddarbatanii gaa Oromoo hin dhume Oromoon irraa hawwate wanta akkasii hin jiru. Amala qabsooti. Miillaaf miilli walitti bu'a miti walitti bu'a. Garuu immoo walumaan deema. Iji kun lama waliin argu garuu immoo wal bira jira waliin argu garuu immoo hojii tokko hojjeta. Kanaaf baay'ee cinqamuu baay'ee dadhabuu isin barbaachisa. Ani waan guddaan asitti argamuun kun natti tole uummata tokko ta'e uummata jaalala qabu gidduutti argamuun nan jaalladha. Uummati jaalala qabu yeroo hundumaa nama hawwisiisa. Dheengadda bakka tokko taa'eetan waa'ee tokko yaadaan ture. Nama baay'eetu wal ga'ee bashannana Jawaaritti illee eegerasa booddee. Bakka baay'ee namni baay'ee hin dhugaa maal jedhaa of hin beekuu machaa maal jedhaa nama wal abaaruun argitan nama wal loluun argitan nama wal rukutuun argitan. Amma tu biyya keenya dhattanii bakka tokko bakka bashannanaa tokko dhattanii nama nagaa walitti haasa'uun argitan utuma sirbuu qiniidhaan wal abaara haasaa abalakaatiin wal tuqa yookaan dhorsee wal hamata yookaan wayii tokko waliin jedha. Bashannanuu dhattanii iddoo tokko gadditanii nama wajjin warreetu yookaan nama wajjin wal loltanii kan manaa baatanii utuu milkaa'in deebitanii galtu. Amaluma ta'e biyya sana keessatti jechuudha. Saba kana keessatti yeroo jaalala akkasii yeroo argu tokkummaa akkasii yeroo argu warra biraafis nan hawwa akkuma kana. Saba koo guutummaadhumaafis kanumaan hawwa. Kanaaf tokkummaa keessan eeggadhaa. Akkuma amma jalqabdan kanaatiin itti fufa Oromoo boonsaa jirtu gara fuulduraattis ittuma fuftu jedheetan abdadhaa. Rabbi isin haa gargaaru. Isinii wajjin haa ta'u waan nu gootan hundumaatiif galatooma fayyaa ta'an isin jechuu barbaada. Akkuma boboqqeen osoo as gubbaa hin deemin badhaasa tokko qabna. Badhaasni sunis kan hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessatti argaman hundaaf maqaa hidhamtootaatiin qophaa'ee jiru. Badhaasichi goonni qaamaan malee sammuun hin hidhamuu jedha. Waldaasi koomandoo Oromoo to all Oromo prisoners waan jedhu badhaasa kana Dr. Sheikh Abdurrahim Bobakkala Garbaatti nu kennanii maqaa hidhamtoota Oromoo hundaan badhaasa kana nu fudhanneetu. Ulfaadha Bobakkala hamileedhaan asifadhaa haga teessoo isaaniitti hamilee naa kennaafi. Ammas deemnee tabba tokko bira geenye jirra. Badhaasni itti aanu nama hundeessaa Oromooti. Abbaa Oromooti. Ilma jechuu jiran. Waliin abbootina. Nama jireenya isaa umrii dargaggummaa isaa uummata Oromootiif aarsaa godhee fakkeenya dhaloota haariyaa dhaloota qubeetiif fakkeenya ta'e nama mootummaa laaptooppiidhaan girgirse. Akka jedhattiin jechuusan taraaraan yaan qaxaqaxa tuuliddi jettiimi dhaloonni amma jiru sababa isaa yetan qaxaqaxa tuuliddi akka ta'u nama godhee jechuu. Kanaaf nama kana gara waltajjiitti affeera. Obbo Jawaar Muhammad badhaasa isaaniitiif gara waltajjiitti naaf himadha. Amile. Egaa badhaasichi kennamaatiin jira. Badhaasichi aarsaa kaffaltaniif galatoomaa jedha. Egaa itti aansuudhaan badhaasa cheekaa qabna. Ammas cheekni kuni doolaara 10,000. Amile naa kennaa fi badhaasicha wal badhaasuun hamilee walitti horuun nama nuuf jiraateef jiraachuun fakkeenya gaarii ta'uun waldaa sikkoo mandoo cheeka gadhiisaa sheeka harkatti hin qabina. Liqama Ameerikaa kan harkaan egaa jawween waan jedhu yoo qabaateef isaafis carraa kennina. Guyyaan kan sikkoo mandooti. Come on.
kana tura. Ammo wayyan galmi kuni itu guddan ya dan dura kamna gudu libat awas ni kayaknya kopi kana kopi istani uga kay batu kayaknya sanit galatoma manisa komando kasi ko don kabiya asa sarra bel purra garar raru garar bagu sarira otobis impame do babe tamanaida bakalan gafe jarri atta taatan jecha dhufe berriin kiisa nuguutaa poolisii illee hin dabalti ulfaataa jennaan nama hedduu galmaata keessa warra wajji guddaan warra nuguddatan hedduu jira fu'aata asitti arguu hedduun gammadee kan isin bolonkaan nagadaati Fuad jechuun the first interview I ever gave. The first interview. Fuad dapat tu. Isa tu interview na boleh. Fuad dapat Fuad. Amak ko kaya tu lah. Mal kata saya radio kau tu radio jalan apa ni? Fuad dapat tu. Fuad jechuun radio mati. Baru ini nanti jalan ke saya nama cuma itu kau tadi. Good to see you. Kau tu mana mantak baju baru ada? Lafat tasingay barana biya kana dhufe afosha jaru akka taabut akka salbinaatti akka oromoo adiibutti ilaalama ture ni yaadattanii mi warri akka dhiigan jirtan amantiin haa taatu kutaa irraa dhufanii haa taatu bifa adda addaatiin ijaaramuun akka oromoo laaffisuutti ilaalama ture gaafsan akka amma jettan kanatti sikkooman macaasuma yaa'ii dubbachuun akka gandummaatti ilaalama ture Terus ada rakon ture tokko maali gara tokkoon afoshaa namni afoshaa kan inni civic society jechuudha. Civic society ijaaruun akka qaanyiitti ilaalama ture. Gama biraatiin immoo jaarmeen cimaan uummati sochoosu sun turre jaarmeen siyaasaa. Jaarmeen siyaasaa cimaan qabu, jaarmeen hawaasaa cimaan qabu ture. Faraaf diyaasporaa keessatti jijjiiramni guddaan waggoota kurnan dhufe dabran kana dhufe 15 kurnan dhufe one of the most important development. Jaarmoonni hawaasaa keessattuu afooshaaleen jabaachaa dhufu sana. Kuni yeroo san walga'iilee adda addaa irratti fura adda addaa irratti barbaachisummaa akkana cimsanii yeroo hojjechaa turretti chaalenjii guddatu garuu baga ijaaramta. Keessattuu kiraayisii 2008 uumamee booda hawaasni keenya hin dammaqee jechuudha. Yoo hin jaarin akka qeessaatti akka amantiisaatti yoo jaarmaa hawaasaa hin jaarin rakkoo guddaa keessa akka jirtu ofis sabas gargaaruu akka hin dandeenye hubatee hojiitti seena. Waanuma yeroo san dubbachaa turre irraa gadi cimsee ammas dubbachuu barbaada. Namni qeessaatiin ijaaramuun gosa isaatiin ijaaramuun amantii isaatiin ijaaramuun konsekweensii lama qabaachuu danda'a. Could be positive or could be negative. Gandummaa yookiin immoo amantii kan jennuun kuni negative ka ta'u namni waan yoo jibbaaf ka biraa miidhuuf ka biraa quuteessuuf ilaalchanatti caala gandatiyya caala qabaletiyya caala amantitiyya caala kun xiqqaadha kun yaraadha ka jedhu hoggaa yaarame negative jaarmeensi akkasii hin guddatu akka kofaletti yaaramuun rakkoo hin qabu kofaletti mana barnootaa ijaaruuf kafaletti klinika ijaaruuf kofaletti ijoollee ispoonsara godhuuf ijaaramuun gaarii badaan maal eegu asaasatti hinaafanillee waan gaarii tolche wayya asaasatti hinaafu asaasa gara shaashamanii akka dhufne karaa itti cufuuf yoo ka jiraatan taate isaas nageenya kanaafu hawaasni keenya akka machaatu lamatti akka shanan gibeetti akka rangallootti akka uumbannaatti san bira dabree sadarkaa gandattu akka warra dhumuugatti illee ijaarame. Kanaaf ijaaramni akkanaa waa hedduu fayyada. Tokkoffaa indiviiduwalii nama fayyada.
gives a sense of belongingness. Hawaasni keenya is an egalitarian society. Society capitalism is engaged. Individualism in India, collectivism is still very important. Crisis hawaasni keenya keessa seene urbanization fi exile life kana keessatti kan seene social safety net qaba Oromoon. Cidha isaa namni kophaa isaa fuudhu hin jiru beektanii kaaloo dhaata, gumaaloo baafata, du'a kophaa isaa awwaallatu. Jiruun hawaasa keenya individualism is very minimal. Collectivism is the largest aspect of our life. Kanaaf namni keenya akka mataa isaatti akka namattuu namni tokko akka guddatu akka barbaadamu taate social organization kana cimsuun hedduu barbaachisaadha. Hojii baay'ee hojjetaa jirtan nan beeka biyya alaattis. Bineensonni baay'ee nama ala jiran kun ka ofii fiitiin ol guddate xiqqaa bara. Walitti baaftanii maal gootanii irraa bittanii maal gootanii guddiftan. Biyyatti illee ijoollee baay'ee barsiisaa jirtan. Akka individual namoota dhuunfaa guddisuu irratti illee hojiin afooshaalee keenya baay'ee barbaachisaadha. San bira dabree immoo hojii humanitarianii yeroo mataa kiyyaan beekaa yeroo qabsoo irra ture san ijoollee keenya maduuf ijoollee buqqaatee magaalaa seentu hedduu gargaaruu irratti jaarmeeyoleen hawaasa afooshaaleen bifa adda addaatiin ijaaraman shoorri isaan taphataa turan baay'ee guddaadha jechuudha. Gara fuulduraatti immoo shoora keessatti daran dabalaa deema. The foundation of American democracy is civic society. Individual miti, heera mootummaatii miti, waraana miti, political party illee miti. Wanti Ameerikaa godhe jaarmee hawaasaati. Jaarmee hawaasaa bifa adda addaatiin biitu nuti hawwinu hawaasni nuti ijaaruu hawwinu hawaasa dimokiraatawaadha. Hawaasa Oromoo haqa dhuunfaas, haqa waloos, haqa gartuus, haqa amantiis eegu ijaaruu barbaannaa jechuudha. San immoo hawwii Jawaarii Baqqalaan ijaaramuu hin danda'u. Abaluu nama gaarii waan ta'eef goota waan ta'eef sirna dimokiraasii ijaaruu hin danda'u. Namni dhuunfaa namni matayyaa sirna dimokiraasii ni balleessa malee cimsuu hin danda'u. Sirni dimokiraasii akka ijaaramu akka barbaadu taate civic society cimsuun afoosharraa kaafne inni ijoo bifa adda addaa kaafne ijaaruun barbaachisaadha jechuudha. Biyya alatti wanni an hawwaa ture ta'aa jiran yeroo namni biyya kanaan dhufu haga qeetti galutti biyya alaa dominaansii jaarmeelee siyaasaa ture jechuudha. Murnootatu uummata keenya addaan qircatee walillee bu'aan buusanii uummattoota qircatanii wal nyaachisaa jiraachaa turan. Rabbi galanni haa ga'u, qeerroo galanni haa ga'u, walitti haa toofne biyyatti isin ragalchinee jirra jechuudha. Uummanni Oromiyaa diaasporaa irraa akka barbaadu jaarmaya siyaasaatii miti nama biyya alaa taa'ee siin hoogganaa siin bilisa baasee ture. Wanni isaan irraa barbaadan waa shani wanni isaan irraa barbaadan yeroo hedduu kan hin jedhe. Tokko doolaara gaafa hin jiru. Lama advokasiidha. Kan hiriira baatanii gootan kan. Lammaffaa dippiloomaasiidha. Sadaffaa knowledge production hayyoonni as jiran bilisummaa waan qabaniif yuunivarsiitii keessa waan qabaniif garuu itti fayyadaman jiran. Beekumsa maddisiisanii beekumsa biyya ijaaruu danda'u. Beekumsa saba sana guddisuu danda'u. Tarsiimoo isaa qaruu danda'u. Gama siyaasaa qofaan osoo ta'e gama diinagdeetiin gara hawaasummaatiin guddisuu danda'u ijaaruu. Habiraa miidiyaadha. Isin hojjechaa jirta. Biyya keenya keessatti miidiyaa bilisaa qabaachuu hin dandeenye kanaan itti deemu. Waan shanan kana kan utubuu danda'u, kan cimsuu danda'u jaarmaya hawaasaati malee jaarmaya siyaasaa miti jechuudha. Kanaaf biyya alaatti irratti jaarmaya siyaasaa ofirraa geggeessitanii, waldachaatanii, afooshaa teessan cimsuun that makes me proud. Now the diaspora doing what we like. Kanaaf asitti hafaayoo jettaniif asitti oomneesin diina biyyuma galaa cuutuutee buna baay'een dhufe nama beekaa. Wanni an jechuu qabu, wanni an jechuu barbaade cimsaa. Waldaalee keessan cimsaa. Waldaalee keessan immoo hoggaa cimsitanii waldaan si komandoota Oromummaa itti cimsan malee Oromoo irraa itti baqatan ta'uun qabdu jechuudha. Waldaan itti gumbanaa, waldaan shanan gibee, kan maccaa, ta walgaanii Oromoo biraa itti hamatan osoo hin ta'in ta walgaanii Oromoo biraa itti faarsanii jabeessanii gargaaran ta'uu qabdi jechuudha. That is positive. That is positive. Namni lakkii maa akkana ijaaramtanii akka Franqallootti, akka warra Dadaritti, akka warra Gaara Mul'ataatti, akka warra Dhummugaatti warri maa ijaaramtan ka jedhu warra isin qircatu barbaadu ni kijiba. Jaarama hoo ijaaramtan qabu
Hoo jaaramtan waan gurbaa tokko intala takka gargaara. Waan ganda tokkotti mana barnootaa jaara. Waan Oromoo ol kaasu, waan Oromummaa gama aadaatiin, gama dinagdeetiin cimsuu danda'u hanga jaartanitti akka feetanitti ijaarama. Akka feetanitti ijaarama. Waggaa wal jaartan garuu Oromummaa irraan deessina. Saba keessanii irraan deessina. Ilaa ammoo wanta baay'ee of duuban deemine. Garuu saba jaarree jirra. We have built a nation over the last 50 years. We have built it, but it's incomplete and it's fragile. Wanni fragile kan jijjiiruu danda'u keessaa tokko waan reefu Dr. Hussein kaasee. Oromummaa fi Oromiyaan jaaramte tun akka cimtuuf dimokiraata ta'uu danda'uu qabdi. Haqa irratti, dhugaa irratti hundaa'uu danda'uu qabdi. It has to be on justice. The foundation has to be justice. Justice hoggaa jennu uummanni keenya uummata dimokiraatawaa keessoomsaa. Jaarmeyni maqaa Oromootiif Oromiyaa dhayatu kamiyyuu Oromiyaa fakkaachuun dirqama. Dimoogiraafii isaa hoggansarraa kaasee keessattuu jaarmaya siyaasaa taanaan warri biyya bulchus kana dhaga'uu qaba. Warri biyya bulchina jedhee jaaramullee kana dhaga'uu qaba. Oromoo yoo diiguu barbaadan malee Oromoo jaaruu yoo barbaadan taate naannawa sanitti kompaaraa barbaadee qabu akka dorgomee dalagatee gahee isaa dhugaa isaa collectively akka bakkaan gaatu yoo barbaadu taate jaarmeewwanni nu jaarru hogguma balbala irraa seentu Oromiyaa fakkaatu danda'uu qaba jechuudha. Kana gorra gubbarraa kaasee amantiidhaan isaa taatu naannoo irraa dhufneen isaa taatu gender dabalatee Oromoo akka fakkaatu ta'uu qaba jennee itti amannee deemnee jiru. Kaafaa keessatti kana fudhannee religiously itti deemaa jirra. We are committed. Kanaaf baraan hoggaa jaarmee ijaarru qoosaa kenneef gan godina hunda. Duun tokkoffaa amma dura godina kanaaf jechuudha. Warri qabalee ofii qabalee birarratti olaantummaa jaaruu barbaadu. Warri immoo Oromoon tuni Oromiyaa fakkaachuunis olaantummaa amma dura biyya san keessatti ture jaaruu barbaadu santu ka'aa jira. Regardless of what. Amma booda jaarmeenni maqaa Oromoo dhayatu kamiyyuu Oromoof Oromiyaa fakkaachuu dirqama. Fakkaachuu baannaan biran dhaabatinaa isin diigaa booda. Akka fakkaatutti gara dhaabadhaa hedduu galatoomaa ulfaadhaa hojii keessan ammallee cimsaa. Jabaadhaa wal gargaara biyyas gargaara biyyi kun rakkoo guddaa keessa deemaa jiru. Gargaarsi keessan garuu ka biyya san jaaru malee ka biyya san diiguu akka hin taane immoo of eeggadhaa. Ka nama keenya wal taasisu malee ka nama keenya wal nyaachisu akka hin taane eeggadhaa. Of eeggannoon deemuun barbaachisaadha jechuudha. Bakki amma Oromiyaanis Itoophiyaanis bikki isiin jirtu it requires a lot of thinking. Less talking, a lot of thinking. Maaliifi waan gaarii hojjennee rakkoo akka nuumne of eeggachuun barbaachisaadha. Wantoonni tokko tokko aariidhaaf fi xiiqiidhaaf jenne ibidda biyya sanitti qabatee irratti doolaara keessa yoo ka firfirsitan taate biyya san diidan Oromoo diidan. Kanaaf make sure your investment is going towards building Oromia, towards building Oromummaa. Make sure agaraan isa nagaan tura nagaan bula. Nagaan hedduu galatoonni hamilee kanaas maqaa gara teessootti hamileedhaan hamilee egaa badhaasni itti aanu ammas baayogiraafii kanarra deebiin dubbisuu duratti isinii dubbisee ture nama Oromummaadhaaf Oromoodhaaf aarsaa ta'e kan dhaloota barsiisaatis jiru barsiisaatis ture. Profeesar Hussein gara badhaasaa akka fudhatan sarpiraayizii waltaasii koomandoo irraa isaaniif dhiyaate akka fudhataniif gara waltajjiitti hamileedhaan naasimadhaa. Hamilee badhaasni isaanii aarsaa kaffaltaniif galatooma badhaasa jedhu wal fakkaata. Dr. Hussein Kadiiriif waldaa si koomandoo irraa badhaasicha irraa nu fudhadhaa. Hamilee egaa kabajamtoota keenya ammas hamileedhaan gara waltajjiitti naasimadhaa. Namoota badhaasa kana kennaa turan Dr. Sheikh Abdurrahim irraa jalqabee addee Fayyineef durataa waldaa si koomandoo keessa ilaalaa Rabbo Jaatoo akkana shawwanneefi
gara teessoo isaaniitti hamileedhaan naasimadhaa.